ድጋፍ በወላጅ እሰይ ለዚህ በቃ የምዬ ልጅ በጥናት ጎዳና በምርምር ስትለፋ ቆይታ ብዙ ስትል በትምህርቱ መንገድ ተጉዛ ተገኘች አገር ልጅ ውጤት ይዛ። እንኳን ደስ ያላችሁ 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 ከትምህርት ፈተናው ከካምፓሱ ትግል በእውቀቱ ማዕድ በሕይወቱ አክሊል ያሳለፋችሁት ጊዜ የድካማችሁ ፍሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ። ከትምህርት ፈተናው ከካምፓሱ ትግል በእውቀቱ ማዕድ በሕይወቱ አክሊል ያሳለፋችሁት ጊዜ የድካማችሁ ፍሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ። ዓመታትን ቆጥረን ለዚህ የደረሰ ጥረትውን ሆኖ ውጤቱን ያየኸው አስታውሳት እማማን ለዚህ ያበቃችን ሳይደላት ነው እሷን አንተን ያፈራችን። አስቢያት ኢትዮጵያን ለዚህ ያበቃችሽ ይሄን የድል ካባ ላጎናጸፈችሽ። እንኳን ደስ ያላችሁ 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 Eebbifamoon keenya baadhati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii Congratulations hundumti keessanii Congratulations hundumti keessanii Eebbifamoon keenya baadhati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baada gammadanii hundumti keessanii baada gammadanii hundumti keessanii Ifaajii ulfaataa jireenya taatamaa Ifaajii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa baga gammadanii fiira fi ollaanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii kankeen karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. dhiisin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii bara dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirba gammachuu keessanii gammachuu keessanii Eebbifamoon keenya baadhati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii Congratulations hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii
ulfata jireenya tatama ifaji ulfata jireenya tatama hunda mo'atanii harratti geessanii eebbifamoo martuu ogeessa waadama eebbifamoo martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa baga gammadanii Fiira fi ollaanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu እንኳን ደስ ያላችሁ 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 የወላጆች ልፋት የመምህራን ድካም አበቃ ተብሎ በዚህ ባይለካ የዋኑን ለበስነው ጨፈርን ቦረቅን እንኳን ደስ ያላችሁ ይኸው ተመረቅን እንኳን ደስ ያላችሁ ይኸው ተመረቅን እንኳን ደስ ያላችሁ 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 ከቤተሰብ ጋራ እጹብ ነው ደስታችን ከመምህራን ጋራ ልዩ ነው ቀናችን የእውቀትን አዳራሽ በሩን አንኳኳነው እንኳን ደስ ያላችሁ ዛሬ ልዩ ቀን ነው እንኳን ደስ ያላችሁ ዛሬ ልዩ ቀን ነው Nauf kalcha. Nauf kalcha. Nauf kalcha. Nauf kalcha. Eeshi. Egaa waaqa kadhan naganamaanii yaa waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Nagaan nu oolchi. Bakkeen nagaa haa ta'u. Caffeen nagaa haa ta'u. Biyyi keenya nagaa haa ta'u. Yoo biyyi nagaa ta'edha ijoolleen keenyas nutis keessatti hojjannee kan nagaan galu mee haa ta'u yaa waaqa yoomee biyya keenyaaf nagaa kennu. Biyyaaf nagaa kennu. Naannoof nagaa kennu. Yoo hundumtuu jireenyi kan danda'amu yoo naannoon keenya nagaa ta'e yoo biyyi keenya nagaa ta'edha mee yaa waaqatti biyyaaf nagaa kennu. Ijoolleen kunis immoo akkanumatti ol ba'aadha. Isarraa qaqqabaniiru isa boruus yaa waaqayyooti nuu qaqqabsiisi. Nuu qaqqabsiisi. Warri immoo kana kan hojjetee iddoo kanaan ga'es akkanumatti kan fiixaanitti fufu yaa waaqayyo nuu taasisi. Manni kun mana guddatu yaa waaqayyooti nuu taasisi. Caffee iddoo teessoo keenyaati. Oromoon jiidha jaalata. Maqaa keenyaan uumame yaa waaqayyo mee akkanumatti nuu guddisi. Nuu guddisi. Caffee jiidha. Jiiti kun mee akkuma jirutti yaa waaqayyooti nuu guddisi. Nuu guddisi. Barataan as keessatti barate kan biyya bulchu kan naannoo bulchu yaa waaqayyooti nuu taasisi. Nuu taasisi. Nutis immoo hojjannee kan keessatti argannu yaa waaqayyo nuu taasisi. Jarri kunis immoo naannoo irraa fagoo irraa deemanii dhufanii akkanumatti kan nagaan galan yaa waaqayyooti nuu taasisi. Fardi isaanii hin gufatiin, makiinaan isaanii hin gufatiin, kan nagaan galan yaa waaqatti nuu taasisi. Warri asitti barsiisanis immoo akkanumatti qaranii kan iddoon ga'an, kan isatti aanutti ceesisan yaa waaqayyooti nuu taasisi. Humnaaf kan hin dadhabne, beekumsaaf kan hin dadhabne, waaqayyo isaan haa taasisu. Beekumsi kun beekumsa irratti kan isaanii dabalu waaqni isaanii haa taasisu. Gadaan quufaaf gabbina. Nuuf kalcha. Nuuf kala. Ayyee waaqa uumama tokkicha maqaa dhibbaatti kadhannaa nu dhagaye. Waliigaltee nuuf kennu. Waliigalii nuuf tolu. Kan dhalate haa guddatu. Kan guddate haa baratu. Kan barate fiixaan haa ba'u. Gadaan quufaaf gabbina gabbisuu waaqa. Nuuf kalcha. Nuuf kala. Nuuf kalcha. Nuuf kala. Nuuf kalcha. Nuuf kala. Ayyee waaqa gurraacha garaa garbaan immoo garaa taliigaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqaan bukkuu gurraacha waaqaa sagaltama garaa dhibbaa kan nagaan nu bulchate nagaan nu oolchu irraa gora nu oolchu toora nutti qabi ammaa nurraa qabi uumaa sii kadhannaa nu dhagaye kee hirmadhu kee ergadhu
kan barate fiixanaa bahu kan dhalate haa guddatu akkanumaan beekan waan inni irra beekan gadaan buufaaf gabbina gabbisi waaqa. Loof kalchoon loof kalchoon loof kalchoon ayyaa waaqa gurraacha garaa baalee ammoo garaan daliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bakku gurraacha waaqa leemmoon daliilaa kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchu irraa goraa nu oolchu hamaan nurraa qabi tolaa nutti qabi roobeen tortorsiin caameen goggogsiin dhiiga akka malee dhangala'u nu baasi waraanamaa nu baasi xiqqaan nuufaa guddatu guddaan nuufaa bulu dhiiga akka malee dhangala'u nu baasi waraanamaa nu baasi bortu naa baddu waliigaltee nuuf kennu waliigalii nuuf toli akkanumaan beeka waaqni irra beeka gadaan guufaaf gabbina gabbisu waaqa. Kabajamoo obbo Sanyii Dashuu pirezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa. Kabajamtoota gaggeessitoota olaanoo wajiira muummee Waldaa Dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa irraa dhuftan. Kabajamoo obbo Fisoon Abbabaa wajiira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Amboo. Kabajamoo obbo Nagaash Hundee bakka bu'aa wajiira barnoota bulchiinsa magaalaa Amboo. Kabajamoo obbo Margaa Kumsaa hojii gaggeessaa fi bulchiinsa mana barumsaa keenyaa. Kabajamoo abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa. Kabajamtoota miseensota boordii mana barumsaa keejii fi sadarkaa tokkoffaa Caffee. Kabajamtoota miseensota koree gaamaabaa yookiin immoo gamtaa maatii barattootaa. Kabajamtoota dura bu'ootaa fi barsiisota mana barumsaa keenyaa. Kabajamtoota maatii barattootaa fi barattoota keenyaa. Akkasumallee guyyaan har'aa kun addatti kan isin ilaallatu kabajamtoota eebbifamtoota keenyaa waamicha keenya kabajanii sirna cufiinsa mana barumsaa keenya irratti waan argamtaniif hanaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Akkuma beekamu manni barumsaa kun bara 2016 magaalaa Ambootti ganda yaa'ii gadaa keessatti Waldaa Dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaan hundeeffame. Manni barumsaa kun yeroo jalqabu barattoota 350 fi hojjettoota 24 qaba ture. Turtii waggaa tokko keessatti bara kana barattoota 550 fi hojjettoota 36 ol guddatee jira. Kun ta'uu kan danda'eef immoo manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu gaggeessaa jiru qulqullina kan qabu ta'uu isaa agarsiisa. Kanaaf immoo dugduubeen maatiin barattootaa irraa argannuu fi wajiirri barnootaa bulchiinsa magaalaa Amboo nuuf kennu ragaa nuuf ta'eera. Kabajamtoota keessummoota keenyaa barnoota qulqullina qabu hawaasa keenya biraan gahuu fi bal'inaan irratti hojjechuuf bakka mijataa ta'e barbaadachuun yookaan bakka mijataa ta'e argachuun dirqama. Kanaafuu manni barumsaa keenya bara barnootaa dhufu jechuun 2018 bal'inaan irratti hojjechuuf bakka mijataa ta'ee fi bal'aa ta'e argachuuf yaalii taasisaa ture. Kanarraa ka'uun manni barumsaa kun bara barnootaa 2018tti barattoota keejii fi sadarkaa tokkoffaa adda baasuun barattoota sadarkaa tokkoffaa bakka birootti jechuun gamoo jaarraatti dabarsuuf haala duree jiru xumuree jira. Kanaafis immoo bakka mijataa ta'e hundumti keessan kan beektan gamoo jaarraa gubbaarra manni barumsaa mijataa ta'e wajiirri barnootaa fi qaamni dhimmi kun ilaallatu dhaqee ilaalee kan nu mirkaneesse daree babal'aa ta'e fi mijataa ta'etu jira waan ta'eef gamoo sana kireeffannee barattoota kutaa tokko kaasanii jiran gara sanatti dabarsuun dirqama ta'eera. Kan amman taanetti
mana barumsaa amma qabannee jirru kana keessatti barattoota KGT fi barattoota kutaa tokko kaasanii jiran bakka tokkotti gaggeessuu hin dandeenyu. Sababni isaa bakki sun itti bal'ataa bara kanatti kan nuti karoorfanne bal'inaan irratti hojjechuudhaaf waan ta'eef hawaasa keenya biraan barnoota qulqullina qabu tokko ga'uudhaaf karoorfanne waan ta'eef kana gochuudhaaf dirqamne irraa jechuudha. Kanaaf maatiin barattootaa isa kana beekuudhaan kutaa tokko kaastanii warri jirtan sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Guyyaa galmeetii kaasee gamoo jaarraa naannoo masaanaa jiru jechuudha. Achitti geessitanii barattoota keessan galmeessifattu. Kabajamtoota keessummoota keenyaa ammas irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa obbo Sanyii Iddashuu pirezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa gara waltajjiitti dhufanii haasaa gabaabaa fi keessummoota taanan akkanaas simataniif kabajaanan gara waltajjiitti waamaa. Kabajaan asnaa ergituu jechuudha. Obbo Sanyii Iddashuu gara kana nu dhufu. Galatooma kabajamtootaaf jaalatamtoota kooreewwanii fi kooreewwan boordii manneen barnootaa caffeedha. Mana barumsaa caffee Ambootti argamtan akkasumas kooreen dhaabbataa jechaan an waldaan bakka buufatee asitti ergama hojii keessanii baatanii guyyaa har'aatiin guyyaa gammachuu keessanii guyyaa eebba barattoota keessaniitiin ga'uu keessaniitiif galata guddaa qabdu. Akkasumas kabajamtootaaf baay'ee abdii boruutiif irree dhalattoota boruutiif irree warreen abdii taatan barsiisonni dadhabnee jirra nuffinee jirra oduu hin jedhin halkanii guyyaa boqonnaa keessaniitis dhiistanii barattoota keessan akka ilmaan keessaniitti ilaaltanii warreen kunuunsitanii barsiistanii guyyaa eebba keessaniitiin keessan baga gammaddan hundaa olitti baga har'a geechan jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan kabajamtootaaf jaalatamtoota waajirri barnootaa godinaatis ta'e kan aanaatis akkasumas abbootiin gadaa warreen kooreewwan muummeen raayis akkasumas immoo kooreewwan kabajamoon walitti qabaa kooree asiitii fi manaajarri asii margaan kumasaa kan taatan baga gammaddan baga har'a geechan bu'aa baatii fi dadhabbii keessan gatii keessan har'a mul'ata baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Egaa barnoonni bu'uura dhaloonni bu'uura dhalatanii daa'imti dhalachuunii fi biqiltuun marguun walqixa. Biqiltuun hin marga dhaloonni hin dhalata erga dhalatee akkamitti guddata akkamitti barata barnoonni eessan ga'a kan jedhu arrarraa kaasnee chigginyoota keenya kan bifa gaariidhaan firee gaarii akka godhatan ija gaarii akka godhatan akka ilmaan keenya qofa hin ta'in boru biyyas barnootas akkasumas fayyaas saayintistoota adda addaa paayileetii akka ta'an saayintistii akka ta'an biyyattii harkatti akka galfataniif ijoollee kana qaruuxee goonee akka guddataniif ammas kana caala bara dhufutti daballee ergama fudhannee caffeen akka caffeetti ijoolleen keenya hunduu dorgomtoota fi dorgomuu qofa hin ta'in dorgomanii kan mo'atan baratanii kan tokkoffaa ba'an iskoolaarshiippii kan alaatitti argachuu danda'an aga danda'aniif jabaannee kan hojjennu ta'uu keenya isiniif ibsuun barbaada. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii barattoota keenya akkasumas kooreewwan barattoota keenya akkuma tanaan dura dadhabnee oduu hin jenne otoo guggumtaan hin jiraatin otoo rakkoon hin jiraatin akkuma dhufuu fi asiin ga'uu dandeenyetti boruufirree kana caala imaanaa keessan imaanaa nutti kennitan amanamtummaadhaan qabannee jaalannee ijoollee keessan akka ijoollee keenyatti qofa oduu hin ta'in akka addunyaatti akka Afrikaatti akka addunyaatti biyyarra darbanii akka dorgomtoota barnootaan ta'aniif fuunee kan itti fufnu ta'uu isinii ibsuu barbaanna. Egaa kanatti aansuudhaan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni barsiisonni asiitii fi itti gaafatamtoonni hojjettoonni waldaa caffee sadarkaa jirtanii fi kooreewwan keenya irraa caaltummaa
adaraa kanan isiniin jechuu barbaadu ammas sadarkaa keenya hanga 8ffaa fi sanii olitti babal'isuudhaan diinni waan baay'ee yaada dhiphina yaada nu babal'ina yaadna hin babal'anna ol dagaagna hin guddanna amanamtummaa keessan barsiisonni amanamtummaa keessan jaalala keessan waloo keessan jabeeffattanii wal dhaga'uudhaan ijoollee barattoota ol deeman kan akka qartanii ol nuuf fuutan adaraan isiniin jechuu barbaada. Kana malees barattoonni teenya hundi keessan dhalchaan hundi keessan dhiirris dubartiinis dooktorris injiinarris barsiistonnis hunda kan taatan guyyaa irraa baga gammaddan baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Irra isiniin deebi'aa baga gammaddan baga isiniin ga'e. Egaa har'a sadarkaa calqabaa eebbifamtanii jirtu. Isa dhumaa otuu hin qabaatin barnoonni dhuman qabu aga profeesarummaatitti caffee wajjin fuulduratti akka deemtaniif waaqni nu haa gargaaru. Jabaadhaa baradhaa barnoonni ija banaa barnoonni luka dheeressa barnoonni sammuu bal'isa barnoonni biyya ijaara barnoonni addunyaatti isin ceesisa bara wajjin akka deemnuuf barattoonni keenya hundi keessan guddaa xiqqaa oduu hin qabaatin sadarkaa jirtanitti walirraa qo'achuudhaan waliin qo'achuudhaan waliin barachuudhaan wal jaalachuudhaan akka deemtaniif jiini lamaan boqottan kun immoo boqonnaa qofa dhuunfeen maddeedhaan barnoota gannaatis akka fudhattan adaraan isiniin jedhaa jabaadhaa isin jajjabeessina bara dhufutti kan kana caalu waan kana caalu isinii qopheessina jabaadhaa. Kanatti aansuudhaan isa dhumaati irratti kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya barreen gaddaas warreen tokkoffaa fi sadaffaa gabaaniin iskoolaarshiippii warri kenninee fi carraa barnootaa warri kutaa keessatti kennineef qofa dhuunfaan akkasumas warreen barachuu qaban deeggaramuu qabu jennes deeggaraa turreen beekama. Haa ta'u malee baranas bifuma saniin caalmaa isaa kan jabeessine itti fufnuuf bara dhufuttis baranas kan caalmaa isinii kenninu ta'uu mallaa galatooma jabaadhaa barnoonni fuulduratti haa fufu isin faana jirraa isin barsiisannaa isin guddifannaa jabaadhaa ulfaadhaa galatooma. Kabajamoo obbo Sanyii Dashuu pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii waliigalaa kabajamtoota koree babalaagaa yookaan boordii mana barumsaa kabajamtoota koree gamtaa maatii barattootaa kabajamtoota hooggansa mana barumsaa kabajamaa manaajera mana barumsaa bobargaa kabajamtoota barsiisota mana barumsaa kabajamtoota hojjettoota deeggarsaa kabajamtoota maatii barattootaa fi barattoota mana barumsaa caffee waliigalaa kabajamtoota hooggansa magaalaa guyyaa har'aa sababa cufiinsa mana barumsaa sababa godhachuudhaan addanatti argamtan hundaan baga bara 2017 guyyaa cufiinsa mana barumsaa waliin geenye baga gammaddan jechuun barbaada. Guyyaa har'aa waamicha manni barumsaa naaf taasise bu'uura godhadhee singidduutti sababa cufiinsaa fi eebba barattoota bu'uura godhuuf addanatti argamee haasaa gabaabaa akka taasisuuf carraa argadheetti guddaa kanan gammadee fi mana barumsaas guddaa kanan galateeffadhu ta'uu ibsaa haasaa koo gabaabinatti akkaataa armaan gadiitiin nan ibsa. Akkuma beekamu barnoonni meeshaa warraaqsa jijjiiramaa qaroomina dhala namaati. Barnoonni meeshaa jijjiirama siyaasaa dinagdee hawaasummaa fi nama dhuunfaa fi biyya tokkooti. Guddinni fi milkaa'inni nama dhuunfaa fi lammiilee fi biyya tokkoo kan ittiin ibsamuu fi mul'atu barnootadha. Biyyoonni addunyaa gurguddoon har'aa wal balleessaa fi waan bu'aa qabu haaraa oomishaa kan jiran bu'uurri isaa barnoota barachuuti irraa kan kennu. Biyya keenya keessattis fi magaalaa keenyatti lammiileen carraa barnootaa argachaa yoo jiraatan illee keessoon barnoota rakkoo walqixinsa waliin gahinsa rakkoo waliin gahinsa rakkoo qulqullinnaa fi rakkoo sirni barnootaa keenya waggoottan 30 darban keessatti
qabu olaanaa ta'urraa kan ka'e dhaloota dandeettii ga'umsa beekumsa barbaadamu gonfachiisuu irratti hanqinni gurguddaan mul'ataa turaniiru. Kanarraa ka'ee dhaloonni baay'een barnoota irraa bu'aa isaaniif malu argachuu fi biyyaaf bu'aa buusuu dadhabuun jireenya hirkattummaa fi hojii dhabdummaa akkasumas abdii kutannaa keessa kan jiran manni nama hedduu ragaa ba'uu ni danda'a. Yeroo dhiyoos as mootummaan rakkoo armaan olitti ibsaman kana furuuf jijjiirraa sirna barnootaa fi caasaa barnootaa sadarkaan jiran gochaa jiraachuun ifaadha. Rakkoo kana keessaa dhalootaa fi biyya baasuun gahee mootummaa qofa ta'uun irra jiraata. Eenyurraayis qooda fudhattoota hedduu fi abbootii qabeenyaa waldaalee garaagaraa fi baay'eerraatii qooda guddaan hin ergama jechuudha. Namni barate xayyaara oofa, namni barate mirga isaaf gaafata jecha gootota duraanii. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota jecha aartist kabajaa Alii Birraa. Waldaan dargaggoota caffee hojii waliigalaa kaayyoo hundeeffama isaa ijoo kan ta'e jechoota armaan olii bu'uura godhatee hojiilee dinagdee dargaggoota Oromoo guddisuu abbaa biyyummaa dargaggoota Oromoo handhuura magaalaa biyyattiitti mirkaneessuu qaala'insa jireenya hawaasaa tasgabbeessuuf dhiyeessii garaagaraa gabaatti dhiyeessuu miidhagina naannoo fi ikooturizimii irratti hojjechuu fi fedhii gaaffilee hawaasummaa deebisuuf mana barumsaa babal'isuu fi kanaaf kan kana fakkaate ta'uun ifaadha. Waldaan kun gaaffii eeyyamaa mana barumsaa magaalaa keenyatti argachuudhaaf bara 2015 dhiyeeffateen milkaa'ee mana barumsaa bu'uura boruu fi sadarkaa tokkoffaa al tokkotti baratee tajaajila hawaasummaa barattoota dandeettii ga'umsaaf beekumsa qabu hawaasni mana barumsaa hundi qindoomina tokkummaaf kutannoo fi eeggattummaa tokko malee hawaasa magaalaa keenyaaf jiraattota magaalaa keenyaaf fakkeenyummaa guddaadhaan raawwachaa kan jiru ta'uu hojii deeggarsaa fi hordoffii ogeessoliin keenya waliin ta'uun irra deddeebi'aadhaan biiroo barnoota Oromiyaa dabalannee taasifneen kan adda baafne yoo ta'u maqaa waajjira bakka bu'ee addanatti argameetiin qaama hojii milkaa'ina qabuu fi hojii gaarii dhaloota egeree boruu irratti magaalaa keenyaaf hawaasa keenyaaf hojjete irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Kabajamtoota keessummootaa fi maatii barattoota adeemsi barnootaa dheeraadha. Adeemsi kun keessummattuu maatii barattootaatti ulfaatina kan qabu yoo ta'u maatiin kunuunsa hordoffiif deeggarsa walirraa hin cinne mana barumsaa waliin ta'uun daa'imman keessaniif qabeenya isa ta'e barnoota dhaalchisuudhaaf dadhabbii fi nuffii tokko malee halkaniif guyyaa gochaa turtanii daa'imman keessan qabxii gaarii fiduun gara gulantaa fi kutaa itti aanutti isiniif darban baga gammaddanii hirmaannaan keessan ammas bifuma kanaan cimee itti hafuuf jechuun barbaada. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa yeroo har'a eebbifamtan boru eebba isa itti aanutiin isin keessaa ogeessi fayyaa dhukkubsataa dhugaadhaan yaadu isin keessaa gaggeessaan siyaasaa biyya gaggeessu isin keessaa abbaan seeraa haqa irratti hundaa'ee murtee kennu isin keessaa barsiisaan dhimmee hojjetuu fi injinariin ijaarsa qulqullinaa qabu biyyaaf ijaaruu fi guddina biyyaa keessatti tumsa taasisu isin keessa akka jiru kan amannu fi eebba itti aanuun immoo isinillee qabatama taasisanii kan argamtan ta'uu isinii hawwa irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Fitsum Abbabaa gara namaanii haasawaa akka taasisan kabajaan nan affeera. Baga guyyaa irraa geessan. Kabajamoo obbo Sanyii Indeshaw pirezidentii waldaa dargaggoo Caffee akkasumas jaalatamaaf kabajamaa hoogganaa dinagdee dargaggoota Oromoo kabajamoo obbo Kumalaa Hirphaa itti gaafatamaa siyaasaa bulchiinsa magaalaa Amboo kabajamtoota barsiisota asii kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee kabajamtoota
maatii barattootaa akkasumas barattoota guyyaa har'aa eebbifamtan baga guyyaa har'aa geessan baga nagaan eebbifamtan isiniin jedha. Kanatti aansee waa muraasa jechuun barbaada. Akkuma beeknu jijjiirama asitti mootummaan keenya wantoota sadii guguddoo qabatee akka Oromootti hojiidhaaf socho'a. Inni tokkoffaan saayinsii fi teekinooloojiin biyya keenya jabeessu. Kana jechuun dhaloota jiru barnootaan akka isaan cimaa ta'an keessaayyuu qulqullina kan qabu, dhaloota naamusa qabu, dhaloota beekumsa qabu, dhaloota gahumsa qabu oomishuu. Kanaaf keejii irraa kaasee barattoota ciccimoo oomishuun biyya kana fuulduratti fufsiisuun ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa isa tokko. Kun immoo kan nu duwwaa irratti jalqabe otoo hin ta'in seenaa biyyoota guddatanii keessatti biyyoonni saayinsii fi teekinooloojii guddatan qabeenya kan hin qabne, albuuda kan hin qabne dorgomaa ta'anii addunyaa irratti waan argamanii jiran. Akka tasaa ta'ee uummanni bal'aa kun sabni Oromoo jennu kun goonni Oromoo kan itti wareegame Jeneraal Taaddasaa Birruun faayidaa isaa kamiifuu miti. Jeneraal Taaddasaa Birruu hoogganaa raayyaa biyyaa ture yeroo sanatti. Wanti guutamuuf guutamee hundi otoo jiru, baratees otoo jiru, makiinaa gaariin otoo deemu, ciisicha gaarii otoo ciisuu, mana gaariitti otoo garuu akka ministeera tokkotti jireenya gaarii otoo jiraatu sirni yeroo sana jiru sabni bal'aan kun akka hin baranne waan jedheef wareegame Taaddasaan Birruu. Dhalataan kun haa baratu barnootaan wareegame. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waa guguddoo sadii qabate keessaa tokko barnoota waan ta'eef. Kaayyoo waldaa caffee faana, waldaa dargaggoota caffee faana walitti dhufa waan ta'eef. Lammata irratti mootummaan naannoo Oromiyaa uummata dinagdeen jabaate oomishuudha. Uummata dinagdeen jabaate jechuun namni dinagdeen jabaate mirga isaaf hin falmata. Namni dinagdeen jabaate barumsa hin barata. Namni dinagdeen jabaate hirkatummaa hin filatu. Mirga isaa hin kabachiisa. Hiyyummaan nama namaa gadi gooti. Kanaaf uummanni keenya sirna jaarraa 100f dhiitamee bitamaa waan tureef aangoo siyaasaa dhabuu duwwaa otoo hin ta'in qabeenyi isaa saamamaa waan tureef dinagdeen jabeessu. Uummata kana dinagdeen jabeessu. Kana faanas walitti dhufa jechuudha. Waldaan dargaggoo caffees dargaggeessa Oromoo yoon dogoggoruu baadhe kabajamoo pirezidentii na of galchuu 8,000 ol ijaaree dinagdeen akka jabaatu. Isayyuu bakka sabni keenya buqqa'etti Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti seenaa hojjechaa akka jiru odeeffannoo yeroo dhiyoo keessatti nan qaba. Kaayyoo waldaa dargaggoo waldaa kana inni tokko akkuma isin jedhe ijoollee barsiisuudha, barumsaaf teekinooloojiin jabaasuudha. Kaayyoon mootummaa naannoo Oromiyaas kana. Inni lammaffaa dinagdeen saba kana jabeessuudha. Sabni kun caba keessa ture. Caba dinagdee jala ture. Harka qalleessa ture. Hangoo siyaasaa duwwaa miti kan dhabaa ture. Dinagdeen isaa saamamaa ture. Ijaaramee miti kan hojjechaa ture. Bifa bittannaa'een. Dargaggeessi dinagdeen ijaaramee hin jiru. Barnootaan cimee hin jiru. Kanammoo waldaan dargaggoo kaayyoo isaa keessaa isa tokko. Kanaaf akka mootummaa Oromiyaattis kana irratti kan hojjennu ta'udha. Sadaffaan sirna. Sadaffaan akka mootummaa naannoo Oromiyaa sirna ijaaru. Kanas waldaa caffee irraa barachuu dandeenya. Waldaan caffee sirna ijaarecha. Sirna dargaggeessitti of danda'u. Sirna dargaggeessitti dinagdeen of danda'u. Sirna dargaggeessitti seenaa isaa deeffatu. Sirna dargaggeessitti dhaloota dhufu qaru kana qabata jechuudha. Kanaaf kabajamtoota maatii barattootaa jiraattota magaalaa Amboo maqaa koof maqaa bulchiinsa magaalaa Ambootiin waldaa caffee galateeffachuun barbaada. Sababni isaas tokkoon magaalaa Amboo keessatti rakkoon nuti qabnu manneen barnootaati. Baasiin manneen barnootaatti barsiisaa dabalatee daree dabalatee ba'u baasii guddaadha. Biizinasii biraa yoo hojjetame bu'aa guddaa kanaa olii argata. Garuu waldaan dargaggoo dhaloota qaruu irratti dhaloonni kun boru doktora ta'a, boru injirana ta'a, boru daldalaa cimaa ta'a, boru biyya kana kan hoogganu isa. Dhaloota kana irratti hojjechuu qabna jechuun karoorfachuuf
ulfaadhaa galatooma. Welcome. I would like to say welcome and to say congratulations all our guests and the members, those who come from everywhere, also that come from our city. Again, we would like to say welcome. I also like to say congratulations again. አመሰግናለሁ። እንግዶቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። የተማሪዎች ቤተሰቦች ሁላችሁ ኖር እንላለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እጃችንን ዘርግተን እንኳን በደህና መጣችሁ ብለን ተቀበልን። እናንተንም አልረሳንም። ተመራቂዎችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ኮንግራቹሌሽን ገለቶማ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። Ilaatoo hawaasaa kuusa wanta gaarii dubbisa baruree seenaa abbootii durii gorsaa fi sirreessaa qajeelchaa uummataa qarayyoo hawaasaa biyyattii abdataa qarayyoo hawaasaa biyyattii abdataa hangafni waamaraa suma yaabarsiisaa karaa suma magarsiisaa bu'uura hundumaa daandii qaroominaa abbaan biyyaa suma kanaaf sufaasinaa. Olalaaf somaan kan fajjeefamne adeemsa dulloomsaa sitti namanne adeemsa dulloomsaa sitti namanne abbaa doktorotaa kan pirooseekoraa kan injiinaroota hunduu sirraa baraa kallattii hundumaan guddinaaf kan kaate abbaa yaada gaarii kan uumaan badhaate bu'uura diinagdee karaa hawaasummaa fakkeenya kan taate abdiin biyyaasuma. Riqaaduu sabaa maqaan kee barsiisaa doofummaaf gadadoo wal caccabsee si baqata yaaddoof bu'aa bayii hundumaarraa diinee qarayyoo qaromsuuf kan kaate biyyadhaa balleessuuf yakkaa fi yakkisaa kutannoo kan kaate suma yaabarsiisaa kutannoo kan kaate suma yaabarsiisaa abbaa maqaa gaarii kan namatti tolu baratuusiif malee gonkumaa hin tolu sammuu dukkanaa'e kan walalii duuchee sida kan qaromsu doofummaa balleessee abbaa kaayyoo gaarii kan namni isaa qoru ifaadha hojii kee hundumatti kan tolu ifaadha hojii kee hundumatti kan tolu barsiisaa jedhee darasi waama baay'ee si jaalladha hangafa hundumaa rasaasa bakka hin qabdu qalama qabattee baata waan doofummaa fiyyummaa wal guuratee si baqata galagaltee takkaa malee lammii walitti qabdee situ qabee qajeelcha nama karaa harkaa bade situ qabee qajeelcha nama karaa harkaa bade harki kees duwwaa ta'uu sammuu keetti dhuunfa qaba riqaa dhala namaa situ galmaa ceesisa riqaa dhala namaa situ galmaa ceesisa. Taankis yoo ta'e ati qawwee homaan sodaattu boronqiin barreessiteetu moota yaada maraatu boronqiin barreessiteetu yaada maraatu roobni si hin daangessu yoo caame hongee taattee yaaddoof bakakkaanis yoo
lamni kutee dambaliyaa jettee yaaddoftu beeluu deebuu hin jenne mudhii kee jabeeffattee faayidaa kee hin dursine lammii laga ceesiftee faayidaa kee hin dursine lammii laga ceesiftee amantiin adda hin foone saalaan hin daangessine inni fira kooti kana lagaati hin jenne guurtee walitti qabdee furrii irraa haxooftee nadhii sammuu kee keessaa dhangalaastee isaan sortee amaan immaan biyyaa fuutee takkaa karaatti hin ganne qananii dhabuun kan kee dhugaarraa siif fageessine qananii dhabuun kee dhugaarraa siif fageessine dhukkubsattee jiiftullee yaadni kee daree keessa jira biyya tolchuuf balleessuun carraa harka kee keessa jira biyya tolchuuf balleessuun carraa harka kee keessa jira biyya lafaa kanarratti situ ogummaa lallabaa biyya lafaa kanarratti situ ogummaa lallabaa baradhaamee barnoota ammas barnoota jettee barsiisaa abdiin kutiin rabbitu sammuu siif laate barsiisaa abdiin kutiin rabbitu sammuu siif laate yaada madaalawaadhaan sammuu bilisa taatee addunyaan harka keerra jirti uumamni hundinuu hubatee addunyaan harka keerra jirti uumamni hundinuu hubatee abbaa caaltu guddisaa ilmaan namootaa bara baraan jiraadhu ati hin du'iin bara baraan jiraadhu ati hin du'iin barsiisaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa maqaan koo Sirkaanaaf Burukin jedhama galatoomaa. walaleessaa gurra naaf eebbisaa gurra qofaa miti qalbii na caqasa mata duree walaloo koo odaa galma abbaa gadaa teessoo saba guddaa chaappaa oromootaa muka addaa odaa mallattoo tokkummaa walgahii hayyoota asxaa tokkichummaa kennaa rabbi gooftaa gaaddisa oromootaa galma murtii haqaa tumaa sirna gadaa da'oo gaafa baqaa tumaa sirna gadaa da'oo gaafa baqaa gaachana uummataa kan oromoo maraa odaa magariisaa miidhagaa hundarraa lalisaa dagaagaa abbaa dabeekuma odaa hidda dheeraa gaaddisni koosuma odaa hidda dheeraa gaaddisni koosuma abbaa firii baay'ee mootii muka maraa waaqatu si uume eebbisee hundarraa waaqatu si uume eebbisee hundarraa kaabaaf kibba irraa oromoon babbee baaqiyaan dhufuun simbirri walga'ee dubartiin sinqeedhaan dhiirri bokkuun ba'ee caalchuu fi kallachatti hundinuu wal ta'e booranaa fi baarentuu ilmaan oromoodha waliin mari'achuuf walga'iin odaadha waliin mari'achuuf walga'iin odaadha maccaa fi tuulamaan ijoolleen booranaa rabbi kadhachuudhaaf bu'uurri iddoo sana itti kee wal argaa lafa jala deemee sanyiin kee miidhagaa hin quufamu laalamee sanyiin kee miidhagaa hin quufamu laalamee saba koo miiliyoonaa situ bakka bu'e gadaan kee naanna'ee inni du'es ka'e. Tumaa shanan gadaa bakkatti raawwatu odaa muka addaa kan naaf taate atu muda qaalluuf abbaa bokkuu iddoo dhugaa namuun dhorku hundeen kee gabbataa dameen kee tislataa umuriin kee dheeraadha hundatu si jaallata umuriin kee dheeraadha hundatu si jaallata bakka waaqeffannaa kan dhiiraaf durbaati gaddii fi okoleen akkuma aadaati lubnis ba'ee ayyuun martuu waaqa biyyaaf kan kadhatu yaa ilmaan oromoo kutaa biyya keenya cimsi gadaa keenya godhi jedhanii kadhachuun waldansaa odaati tokkummaa jabeessaa oromoo sirritti tokkummaa jabeessaa oromoo sirritti ongeen siin danda'u rakkoon siin mootu odaa muka addaa dhugumtitti
saba kootii daddagaagi margi sanyiin kee haa bulu miiliyoonaan argi sanyiin kee haa bulu miiliyoonaan argi aadaa fi amantiif bakkalcha dhugaati oromoon kan dhufu odaati jalatti abbaa firii gaarii uumama hundarraa lalisi jiraadhu umurii bara baraa lalisi jiraadhu umurii bara baraa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa maqaa koo barbadee yaadannoo Irbaan jedhama kutaan baradhu kutaan faffaadhaa manni barumsaa koo oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa tokko hanga shanii caffee galatoomaa. Hi Bonsa, how are you? I am Fantan Kendayu. What is your father name? My father name is Isa. What is your mother name? My mother name is Lalisu. Where do you live? I live in Inambo. Which class are you learn? I am K3 student. What is your school name? My school name is Tafek Grade. Hi Bonsa. Hi Emma. How are you? I am fine, thank you. How old are you? I am 7 years old. What is your father name? My father name is Alam Dawasa. What is your mother name? My mother name is Tibashita Dasa. Where do you live? I live in Ambo. Which class are you learning? I am K3A student. What is school name? My school name is Tafek Grade. Touch you hair. This is my hair. Touch you hair. This is my hair. Touch you forehead. This is my forehead. Touch you eyebrow. This is my eyebrow. Touch you eyelash. This is my eyelash. Touch you eye. This is my eye. Touch you nose. This is my nose. Touch you mouth. This is my mouth. Touch you lip. This is my lip. Touch you teeth. This is my teeth. Touch you tongue. This is my tongue. Touch you face. This is my face. Touch you ear. This is my ear. Touch you neck. This is my neck. Touch you shoulder. This is my shoulder. Touch you navel. This is my navel. Touch you back. This is my back. Touch you chest. This is my chest. Touch you stomach. This is my stomach. Touch you arm. This is my arm. Touch you waist. This is my waist. Touch you back. This is my back. Touch you buttock. This is my buttock. Touch you leg. This is my leg. Touch you knee. This is my knee. Touch you foot. This is my foot. Touch you toesies. This is my toesies. Touch you big toesies. This is my big toesies. Touch you hand. This is my hand. Touch you finger. This is my finger. Touch you finger. This is my finger. Touch you thumb. This is my thumb. My name is Bonsa Alamu. My name is Elma Isa. Our school name is Cafe Academy. Thank you for attention. እንኳን ደስ ያላችሁ 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 Hi Malabuma. Hi Sanyi. How are you? I am fine, thank you. How old are you? I am 7 years old. What is your mother name? My mother name is Chalme Wakuma. What is your father name? My father name is Ilma
imaanaa kennaafii jiru. Barattoonni keeji sirii gara warra keessuutiif. Hamle kennaafii. Congratulations. Baga gammaddan. Baga ittiin singee. Barattoonni keejitu imaan harkaa fuudhaatii jiru. Barreeffachuun nuti eebbifama jechaati jiru. Mana barumsaa oolmaa daa'immanii caffee akkasuma mana barumsaa harka tokko oolmaa daa'immanii caffee harka afratanii jiru imaanaa isaanii hamee nu kennaafii. Hamee nu kennaafii. Mana cover ni jiru, isi nak kau jangan ada orang kerja tu ini. Sih. Magarti singgih baga madani hamle kennafi bakka saya deebi'u hamle nusimada walar kafur jiru isi disina kau jannani walar wakka kana dua godu hamle kennafi Walalo walale sabura na sabura bukanti asan canisa batadile walalo ko wai buya hana tanani kadara kanena sutani bagara garu sanundu bidesani galato kadana ara debiuni galato madana ara debiuni baru suyala tare musa baru sabara chusamuna magisa wallana sibase karama sigesa mandisa doktara madisa barusa barumsa jabeessa hubadhaa yaa dhiiroo barumsi qabeenya jabaadhaa barannaan ni taataa fakkeenya jabaadhaa baradhaa ilmaan biyya keenya jabaadhaa baradhaa ilmaan biyya keenya barumsi yoomiyyuu kan bu'ee hin cabne kan argatu illee yoo ta'e hin banne kan si keessa taa'u kanatti hin yaadne faayidaa barnoota ammayyuu hin banne sirriitti barannu haala wal qabanne sirriitti barannu haala wal qabanne warri baratanii sanirra guutuu warri baranne olif gadi dhofu barumsarraa barannaa hundee keenyaaf seenaa diina wallaalummaa yaa isaa dukkana jabaannee barannee dofummaa raabana jabaannee barannee dofummaa raabana milkaa'ina bu'aadhaaf maddi koo barsiisa barsoota koodii kenna barsiisanii himamee hin dhumuu galanni barsiisa umurii nuuf dheeradhu yaa abbaa beekumsa umurii nuuf dheeradhu yaa abbaa beekumsa barsiisaan kun gaarii kana na barsiise dukkanarraa ifatti barsiisaan na baase sammuu koo wallaalaa beekumsaan qaroomse galatoonni barsiisaa situ na qaroomse wallaalaa beekumsaa situ nurraa buqqaase baroota hedduudhaaf wallaalaa rakkannee waggoota hedduudhaaf bu'aa wallaalaa baanee osoo qabeenya qabnu hiyyummaan rakkanne rabbi faa galatu har'a katti baane lallabnee iyyannee hundaa tokko taane wallaalaaf hiyyummaa kuna nagaatti jenne wallaalaaf hiyyummaa kuna nagaatti jenne barumsa kun gaarii yaa bara doofummaa mallattoo tokkummaa sirna wal qottummaa ibsituu dukkanaa maltaasaa hiyyummaa burqaa qaroominaa daandii ammayyummaa burqaa qaroominaa daandii ammayyummaa barumsa barachuu waa hedduu hubanna poolotikaaf seenaa ittiin qindeeffanna aadaa seenaa keenya barree ol barsiifna hiyyummaaf doofummaa ofirraa buqqifna hiyyummaaf doofummaa ofirraa buqqifna ummata Afrikaa
baasanii qabeenya keenya leelleessuudhaaf hidhanii horii dookummaatiin sammuu baadachanii yeroo ammaa garuu bara isaatiinidha xiqqaa guddaadhaan barumsatti irra xiqqaa guddaadhaan barumsatti irra lammi koo jabaadhaa baradhaa dara lammi koo jabaadhaa baradhaa dara guyyaa haadhaa kuni guyyaa gammachuuti guyyaa barattoonni gammadan keessatti guyyaa bu'aa isaanii kan argan keessatti baga isin jedhee xiqqaa guddaan marti baga isin jedhee xiqqaa guddaan marti warri carraaqqatee keessatti gammada warri ta'aa ba'ee bar keessatti gadda mataa gad qabatee ijaan lafa ilaala mataa gad qabatee ijaan lafa ilaala warri haadha dabartan baga gammadanii bu'aa dadhabbii keessanii baga argattanii baga irraa amtan baga gammadanii warri haadha kuftan qalbisni cabi ni dabartaa jabaattee qo'annaan jabaadhu qo'adhu baradhu ni yaali jabaadhu qo'adhu baradhu ni yaali barattoonni suutee kanneen hin baranne kanneen gorsa maatis gurratti hin qicanne oliif gadi jooran kanneen hin baranne barattoota akkasii wanta nuti jenne dhakke furraa isaa dubbiin kun hin taane haadha qo'achuu dhistee boora kan gaabbine haadha barachuu dhistee boora kan gaabbine jabaadhu baradhu jalatti dhaammanne jabaadhu baradhu jalatti dhaammanne erga tiktookii farajjiin nu baase irree hedduun namaa qo'achuu madhise tiktook irra bulaa hirri balleessise taaptaap jedhaa jechuun iyyee dhiisise otoo akkasiin jiru yeroon itti geesse yeroo gahaa qabuun fayyadamuu dhiise harka daaraa haree ofillee taasise dadhabbii maatisaa biyyatti dachaase dadhabbii maatisaa biyyatti dachaase barattoota keenyaa dhagaa sirriitti tiktookummaa horuun faayidaan qabuuti barumsaan jabaadhu qo'adhu sirriitti mammaaksa faranjii inum beektaa miti bu'aa yeroo ibsuftaanis walletti bu'aa yeroo ibsuftaanis walletti silkiin balaa kun erga nutti dhufte namoota hedduudhaa karaa irraa hambiste kaayyoo daggachiste namaa gadi goote ani kanas hin jedhu yoo ofiif na dhageesse teknooloojii kanaas sirnaa fayyadamte wantoota si fayyaduuf yoo ofiif olchite irraa ni milkoofta tiktook gubbaa baatee taaptaap jechuu dhisi mataa garqabadhu sirriitti dubbisi sammuu rabbi si kenne sirriitti hojjechisi qabxii gaarii fidu ummata kee boosi qabxii gaarii fidu ummata kee boosi kanaafuu lammi koo barumsa jabeessa barumsarraa afuu ofirraa ittisa waan bu'aa hin qabnes ofirraa fageessa bakkuma jirtanitti barumsa ol kaasa barumsa qofaatu iyyummaa dhugoomsa walaloon kiyyallee asirratti dhuma waan dhaggeeffataniif guddaa galatoma walaloo walaleessaa gurra naaf eebbisaa gurra qofaa miti qalbiin na caqasa walaloon mata duree koo haadha koo baatullee sagal guutuu garaa keetti na baattee sumarratti hirkadhee nyaata kee naaf laattee gabaa hin jettu bishaan ana baattee deemta ba'aa irratti ba'aa ofirraa anaaf yaadda gaara baatee fuutee anaaf mijeessita ofii kee dhiphattee lubbuu kootis gita ciniinsuu hamaadhaan naaf jecha miidhamtee harmee koo naaf jettee dhiiga kee lolaaftee lubbuu kennuuf jecha ofii gagaamtee giftii koo deessee koo naaf jecha dhaanamte argan of danda'uuf na waliin rakkatte wanta siif hin mallees anaaf jecha nyaatte wanta siif hin mallees anaaf jecha nyaatte nagaa fayyaa kootiif waan hin malle taate ana jiraachisuuf fayyaa kee hankaafte harmee bareedduu koo maal jedhee si waama situ fidee na dhaabee kinoo bakka nama harmee bareedduu koo maal jedhee si waama situ fidee na dhaabee kinoo bakka nama anarraa fagaattus qalbiin koo shii bira yaaduu hin waamii deessee koo na dura ayyoo koo giftii koo haadha lubbuu tiyya ani si dhabuu hin fedhu hanga umurii kiyya ani si dhabuu hin fedhu hanga umurii kiyya yaa rabbi amanaa haadha koo naa eegi dhibee fi balaa tasaa hamtuurraa na dhorgi dhibee fi balaa tasaa hamtuurraa na dhorgi uumaa haadha gootaa deessu haadha siinqee haadha gaddiif caaccuu gifti morma warqee haadha hayyuu malaa deessuu goota biyyaa harmee giftii hundaa bu'uura lubbuu tiyyaa rabbii gajjalatti ija sanyii namaa hundee addunyaadhaa giftii haadha ogummaa ayyoo marartuu koo baachuu haadha gadaa waaqayyoo gaditti hunduu sirraa madda waaqayyoo gaditti hunduu sirraa madda harmee kooja kan kee hubannillee hin bu'in bara baraan naa jiraadhu ati homaa hin ta'ini bara baraan naa jiraadhu ati homaa hin ta'ini maqaa koo yoo barbaadannaa namti jajaneen jedhama mana barumsa caffee sadarkaa tokkoffaa kutaa shanaffaarraa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Oduu bal'inaa qabuttanii dabarsa. Tole waa'ila koo yaadannoo baay'ee galatoofadha. Haa ta'u malee Dr. Zayitiin osoo yaalaa jiranii lubbuun adde kaarotii darbuun isaa beekamee jira. Kaarotiin hospitaala waliigalaa Zayitii qaqqabanii jiru. Koomaandar obbo Foonii ta'u. Haa ta'u malee Dr. Zayitiin osoo yaalaa jiranii lubbuun adde kaarotii cabsuun isaa beekamee jira. Obbo Dinnichaan poolisii Oromiyaa obbo Shunkurtii qaqqabuudhaan mana hidhaa obbo Qaaraa biratti hidhamuun
Komaander poolisii Oromiyaa akkas jechuun gaafatani. Kaarotii faana maalitti walitti bu'iinsi uumame jennaan obbo Dinnichoon immoo akkas jechuun deebisaniifi jiru. Adde Kaarotii waliin otoo anachaana jechuun otoo wal morkannu aariin luka dhiituudhaan lukti isheen harkatti hidhame jechuun deebisuutiin isaanis beekamee jira. Obbo Dinnichoon luka adde Kaarotii cabsuun isaa gaaddi guddaan itti dhaga'amee jira. Maatiin adde Kaarotii dhiifama gaafachuuf yaalii guddaa taasisaa turanii jiru. Obbo Dinnichoon maatii adde Kaarotii dhiifama gaafachuu yoo yaalan iyyuu yaaliin isaanii hin milkoofneef. Obbo Dinnichoon mana murtii Shirootti waggaa 5 akka hidhaman itti murtaa'eera. Kana irratti maatiin obbo Dinnichoo gaafachuuf deddeebi'aa turanii jiru. Waggaa 5 isaanii xumuranii gara maatii adde Kaarotii dhaquudhaan dhiifama gaafatanii jiru. Maatiin adde Kaarotii nuufii tokko malee dhiifama gaafachuu godhaniifi jiru. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Oduun keenya irraa suuraa boonaa. Kameraan jawaateef kameraa sheekaa jirtu. Amri kennafi, amri bifa waan ta'e amri kennafi. Wow, amri jiru. Wow.
Amina kennafi hedduu akka bohaarsan abdii qabna jechuudha. Dabala amina kennafi tokkicha. Barattoota sadaffaa baanirraan eegala. KG1 yookiin immoo KG tokkoffaarraa qabxii abreejii 99 qabxii 3 afur fiduun sadaffaa qabaate Hawwii Tafarraa. Kita sudah KG
too keessa ammas keejii waan warra garee baa keessa ammoo giiftii dhabasa 99 qabxii 0 kunuudhaan giiftii dhabasa. Ammas kutaadhuma keejii waanidha warra garee caa keessa 97 qabxii 28 fiduun sadaffaa kabaate hayyuu rabbirra sadaffaa qabee keejii waanii warra garee caa keessa 97 qabxii 28. Baadati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulation hundumti keessanii congratulation hundumti keessanii eebbifamoon keenya baadati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baada gammadanii hundumti keessanii baada gammadanii hundumti keessanii. Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu.